Oo bareedduu ko. Har'a soo wal arginee irbaata wajjin nyaanne baay'ee tokko natti tola. Eeyyeen dhugaa. Tole tokkittii ko. Yes! Har'a isheen kunis nyaatamte jechuudha ka. Galata kee yaa Waaqi. Kam immoo isheen? Sitti meen ture yeroo darbe. Inni raafattee kun ishii kana dhaamu. Iyyaadadhu mani silas tokko lama miti kanatti natti himtu. Isa dhugaa kee jette. Hordoftoonni koo 100,000 hin bara. 100,000 hordofamuu keetti maaltu sitti dhaga'ama? Kun maal gaaffii qabaree? Akkuma ati beektu guyyaa dinqisataa 100 oliifan bilbila keessummeessa. Maal kana qofare? Lafan deemu hundatti suuraa na waliin ka'uudhaan jaalala naaf qaban natti agarsiisaa oolu. Waaw! Beekamtii kanaan maal buufattere? Jaalala uummataati koo. Akkuma ati beektu moo shamarran iddoon barbaade fi yeroon barbaadetti akkan argachuu danda'uun beektu? Kanumaa faayidaan kee? Faayidaan bohaartii sammuu caalee maaltu jira? Beekamtii argatteetti fayyadamtee carraa argatte hundumaan shamarran 100 faana gangalata taanaan beekamtiin kee rakkina keessa jiraa beeki. Maal jechuudha? Gabaabumatti beekamtiin kee beekumsaan hin deeggaramne jechuudha. Gorsa moo dheekkamsanni kun immoo? Kamtu sitti tola? Nama akka keetii kanaan ta'uu baatus gorsa baay'een jaaladha. Tuffii ta'uu isaatii? Lakki. Ila yoo lachuu tokkoon sitti hima obboleessa koo. Beekamtiin beekumsaan hin deeggaramne waanjoo kufaatitti. Tole? Kanaafuu mucucaachaa jirta akka hin kufne of eeggadhu jechuu barbaadeen. Nagaatti. Inaaffaa ta'uu isaatii beekamtii kootti naaf taanaan mataadhaan dhaabbachuu dandeessa. Leensu koo? Ookoo? Akkattiin si jaalladhu bee? Anis hammam akkan si jaalladhu osoo beektee? Teessoon kun nama qabaa? Lakkii hin qabu fudhachuu ni dandeessa. Lakki fudhachuu hin barbaanne asumatti narra taa'uu barbaade. Hin danda'amu? Taa'ee rakkoo hin qabu. Giiftiin jedhama. Leensaan jedhama. Giiftiin jedhama. Ashuun jedhama. Leensu koo gaggeesseen deebi'a. Afachu maaliif lafan deemu hundumatti na hordoftaati? Riyaa keetii isheen? Eeyyeen. Hin bareeddu. Kana natti himuu dhufte? Lakki wanti sitti himuu hin dhufe. Harkaan nan qabiin. Ashuu koo jaalala keenya isa duraaniitti akka deebinu hin barbaada. Maaloo dhiifama naan gootu? Ogummaa waa barreessuu kan irratti akkamiiti? Maal hin beekta mitiiree homaan jedhu? Jechicha ammaa iskiriiptii fiilmii keessatti otoo fayyadamtee baay'ee bareeda. Waa'een keenya seenaa ta'ee haasa'amu kana booda. Nagaatti. Darbee gaabbuu maalikniisa jaalala buufiguun silaan dursa gumgumaa jiraachuun godaannisa attis murteeffadhu har'aa kaasi cita garaan hodhuun ilmoon gaabbi ofittiin baay'isiin cephoof gaaffi.